حياتي مع الله أجمل، مع الله تحلو الحياة، وقلبي إليه تبتل صياما دعاء الصلاة. حياتي مع الله أجمل، مع الله تحلو الحياة. dabalata video kan argachuudhaaf channel keenya subscribe godhaa. Inshallah, we'll now go to the mic on the left-hand side for the brothers. Go ahead with your question, brother. Hello. Assalamu alaikum. My name is Rajesh. Maqaan kiyya Rajeshin Jama. Akkasuma hojiin tiyya kompiitaraa fi teknooloojiidha. Gaafiin tiyya maaliif amantii nu feesise? Maal jettee obboleessa amantii? Maaliif amantii nu barbaachise? Fakkeenyaaf amma ati amantii Islaamaa babal'isaa jirta. Obboleessi keenya gaafii bareedduu nu gaafate. Maaliif amantii nu barbaachise? Kanneen akka Islaamaatii fi amantii biraatiis. Obboleessa kiyya yoo halaaltu ta'e jecha amantii jedhamu kana dictionary Oxford keessatti amanuudha. Humna guddoo takka ta'aa hunda hoggantuutu jira jedhanii warreen akka Islaamaatis Rabbii wajji wal qabsiisan. Warreen Islaaman tahinis waan gabbaranii wajji wal qabsiisanii amanuu jechuudha. Amantii Islaamaa keessatti jecha diin jedhamu kana fayyadaman. Diin Islaam jechuun karaa jireenyaa jechuudha. Ati immoo wanni na gaafachaa jirtu karaa jireenyaa kana maaliif nu feesisee jechaa jirta? Siigaluun maaliif si barbaachise? Akkuma Oxford keessatti dubbatame sanitti amantiidha jechuun Rabbi dhugoomsuu jechuudha. Rabbi jechuu kana nu galuun maaliif nu barbaachise? Deebisaan akkumatti aanuu kanaan na dhageeffadhu. Obboleessa kiyya fakkeenyaaf hoggaa waan takka gurgurtu wanni ati gurgurtu san waan nama biratti hin baratamin akkaataan itti fayyadamanis hin beekamne ta'uu mala. Waan san akka namni beekuuf waraqaalee takka cinaa keessa waraqaalee waan san ibsa. Kanaafuu mee gaafii takka siyaa gaafadhu waraqaalee san maaliif cinaa keessa? Maaliif cinaa keessa mee waraqaalee san? Akka namaa galtuufi. Dhugumatti akkasi maaliif yoo jenne akkaataan itti namaa galtu ni jabaatti yoo waraqaan san cinaa hin jiraanne yoo kan naaf fayyamtu ta'e haaluma kanaan uummataaf ibsuudhaaf haaluma kanaan yoo halaallu ta'e wanni san barbaachisaa ta'uu irratti waliigaluu qabna. Duuba maali wanni amanuu si dhoorka Qur'aanni ilma namaatiif karaa irraa boodaatii fi qajeelchaa dhumaa ta'uu. Ammas fakkeenya biraa siif haa godhu namicha kaampaanii kan meeshaa tolche sanarraa waraqaadha barbaadda. Rabbiin nu uume nu tolche heeraa fi seera jireenyaa Qur'aana nu buuse jechuudha. Fakkeenyaaf DVD tokko yoo fayyadamuu feete waraqaa isaa wajji deemtu sanirraa wanni ati arkattu yoo shiduu barbaatte bakka tuyxee shiddu yoo jerjersitee oofuu barbaatte bakka tuyxee jerjersitu qaba yoo ammoo dhaamsitee kaasta keessaa baasuu barbaadde bakka tuyxee keessaa baaftuutu jira. Akka inni san kufee caphee si jalaa badus hin barbaaddu jechuudha. Kana hunda akka ati itti beekuu dandeesse waraqaa waan si gurguran san cinaa jirturraahi. Akkasumatti Rabbiin Qur'aana kana keessatti maal akka godhuu qabnuu fi maal akka dhiisuu qabnu nu hima. Rabbiin amantii takka qofa nuuf godhe. Haala ifaa fi bilisa ta'een Rabbiin Qur'aana keessatti hoggaa dubbatu kana ja'a. Suuraa Al-Imraan suuraa 3ffaa ayata 19ffaa irratti. Inna diina indallahi al-Islaam. Amantii takkittiin fudhatama qabdu Rabbi biratti Islaamummaadha ja'a. Rabbiin anbiyoota amma dura dabran hoggaa ergu ragaa ummata san karaa haqa agarsiisu wajji erga. Ragaan san ammoo haala yerootiin jijjiiramaa dhufa. Maaliif jennaan Rabbiin ni beeka ilma namaa kanarratti osoo Qur'aana kana guutuu bakkuma takkaan rabbuuse akka isaan fudhachuu hin dandeenye. Akkuma Gospel of John keessatti dubbatame juuza 16ffaa lakkoofsa 12 irraa hanga 14. Ciisaan alayhi salaami akkana ja'a waa hedduutu naaf tahe taniin silaa isiniif himu garuummoo fudhachuu hin dandeessan inni hafuura qulqulluu tahe san gaafa dhufe karaa sirriitti isin qajeelchuu ta'aa ja'a. Rabbi nama 1400 dura ergaa Qur'aanni qabu akka yeroo amma nuti jiru tana namaaf galu beeka. حياتي مع الله أجمل، مع الله تحلو الحياة، وقلبي إليه تبتل صياما دعاء الصلاة. حياتي مع الله أجمل، مع الله تحلو الحياة، وقلبي إليه